Ministeerri nageenya Israa'elii fi Yihuudoonis waliin deeman masgid qulqulluu Al-Aqsaa Yerusaalem keessatti argamseenuun sagadan. Kun ammoo imaamat Israa'eliinuu amantaanis ta'ee seera leenii dhorkaa. Kanaaf gochi isaanii kuniin aarii guddaa kaase. Duraanuu Filisxeemota Gaazaa keessatti beelaan du'aa jiranii fi addunyaan dheekamaa jirti. Kun ammoo aarii bira dabale. Bardabreelee ministeerii Itamar Ben-Gvir jedhamu kuniin akkanumaa masjid Al-Aqsaa seenuunii mormiin cima kaase. Bakka kana eegduu fi amanaan kan itti kenname Yordaanos yookiin Joordaan gochi Itamaa kuniin dubbii barbaacha fudhatama hin qabne jette. Hamaas ammoo waraana uummata Filisxeem irraa gaggeeffamaa jiru daraan kan hammeessuu jette. Dubbii himaan pireezidantii abbaa taayitaa Filisxeem Mohamed Abbaas gama isaaniitiin daawwannaan kuniin sarara diimaa hunda kan ce'uu jedha. Wajjirri ministeera muummee Israa'el ammoo waliigaltee kanaan dur ture kan bakki kuniin musliimoonni kan itti waaqeffatan ta'uu ilaalchisee imaamanii Israa'el hin jijjiiramne jedha. Bakki kuniin bakka musliimotaa fi hordoftoonni amantaa Yihuudaa abbummaa fi irraa wal falman. Hawaas musliima biraatti Haram al-Shariif yookiin Al-Aqsa jedhamuun beekamu. Yihuudoonni garuu Temple Mount jedhaniin. Waliigaltee yeroo dheeraa ture jalaatti Yihuudoonni mooraa kan daawwachuu malee achitti sagaduu hin danda'an. Kanaaf gochi hangaa Israa'el kuniin akka dubbii barbaachatti ilaalama. Hamaas viidiyoo namoota butamanii kabeelan huqqatan gadhiisanii turan. Kunis mootummaa Israa'el irraatti dhiibbaa uumuufi jedha. Kanaaf tarkaanfiin cimaan fudhatamuu akka qabu mooraa Al-Aqsaa keessatti dubbate. Har'arraa kaasnee ergaa cimaa erguu qabna. Gaazaa hunda dhuunfachuu qabna. Hamaas akka baduu fi uummanni Gaazaa fedhiin akka godaanu gochuu qabna. Gaazaa keessatti namoonni beelaaf meeshaan ejjeefamuun guyyaa guyyaan dabalaa jiraa jedhan. Kanaaf waraanni Gaazaa kun dhaabbatee gidirii hamaanii uummanni Falasxiin keessa jiru falaka argatuu fi mormiin addunyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Kalee mormiin guddaa fi adda ta'ee Awustreeliyaa dhoo'ee riqicha beekamaa magaalaa Sidnii cufsiise. Abbootii siyaasaa fi namoota beekamoo dabalatee uummanni dhibbaan lakkaa'aman qilleensa cimaa fi rooba don sodaatiin mormii dhageessisaa turan. Falasxiin akka biitaatu gaafachaa turan. Ergaa wal fakkaataa erguun baay'ee barbaachisaadha. Gidiraan duguuggaa sanyii fi beela'uun namoota nagaa waan guutummaatti fudhatama hin qabnedha. Biyyoonni hedduun keessattuu kan keenya Filisxeemiif beekamtii biyyummaa akka kennan abdiin qaba. Hiriira kan irratti kan hirmaate miseensi paarlamaa Ed Hasik muummichi ministeera biyyattii beekamtii Falasxiiniif akka kennu gaafate. Torbe dabree biyyoonni michoota Israa'el jajjaboo ta'an kanneen akka Faransaay, UK, Kanadaa fi Maltaan fulbaan dhufuu kor dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti beekamtii biyyummaa Filisxeemiif akka kennan ibsan. Awustraaliyaan waraanni Gaazaa dhaabbatu gaafatullee agamaatti beekamtii kennuu irratti hin murteeffan. Haa ta'u malee ibsi waloo biyyoota 10 ol ta'an waliin qibxata dabre kennaniin furmaanii argamuu fi Filisxeemii fi beekamtii kennuun tarkaanfii barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Kanammoo Israa'elii fi Ameerikaan cimsanii morman. Beekamtii biyyummaa Filisxeemiif kennuun Hamaas badhaasuu jedhan. Filisxeemii fi Israa'el biyya wal cinaa tumaman ta'uun akka karaa tokkichi wal dhabdeen kun furamuutti ilaalama. Kunis yoo naannoleen Israa'eliin qabaman kanneen akka West Baankii, Gaazaa fi Yerusaalem bahaa Filisxeemiif deebi'an. Ammaat biyyoota miseensota dhaabbata biyyoota gamtoomanii ta'an 193 keessaa 147 beekamtii biyyummaa Falasxiiniif kennanii jiran. Israa'el ammoo waraana ammaatti lammiilee Filisxeem 60,000 olii jeestaa dhaabduu fi dhiibbaa idil addunyaa jala jirti.